Bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattota sagantaa wabii nyaataa yookiin seeftineetiin hammatamuun waggaa 3 hojjechuun of danda'an ceesisuun eebbisiiseera. Sagantaan seeftineetii yookiin wabii nyaataa kun marsaa lammaffaan akka magaalaa Finfinneetti kan gaggeeffame yoo ta'u, mata duree deeggaramuurraa gara oomishtummaatti jedhuun istaadiyeemii Finfinneetti gaggeeffameera. Saganticha irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Finfinnee obbo Mogos Baalchaa, kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii obbo Jaanxiraa Rabbaay, sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa obbo Xiraatuu Bayyanaa fi keessummoonni adda addaa argamaniiru. Kantiibaa Adaanech eebbifamtootaan deeggaramuu injifachuun gara oomishtummaatti waan ceetaniif isin gootaa jedhaniin ከተረጂነት አሸንፋችሁ ወደ አምራችነት የተሸጋገራችሁ ጀግኖች ናችሁና እናመሰግናችኋለን። deeggaramuu injifachuun gara oomishtummaatti kanneen ceetan goota keenya baga gammaddan. Hawaasni deeggaramuu fi hiyyummaa keessa jiraatu maallaqa dhabuu qofa osoo hin taane kabajas ni dhaba. Bulchiinsi magaalaa keenyaa jiraattota deeggaramuu jalaa baasuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Wabii nyaataa fi diinagdee mirkaneessuuf hojjetamaa jira. Magaalaan Finfinnee magaalaa oomisha shamattu qofa osoo hin taane oomishuus eegalteerti jedhan kantiibaa Adaanech. ከተማችን ሸማች ብቻ ሳትሆን አምራች መሆን ችላለች። በእናንተ ብርቱ ተሳትፎና ስራ ይሄ ሁሉ ለውጥ መታየት ጀምሯል። magaalaan keenya shamatuu qofa osoo hin taane oomishuus eegaltee jirti. Hojii isin hojjettaniin magaalaan keenya qulqulluu jireenyaaf mijattuu akka taatu taasiseera. Waan argattan qusachuun fuula duratti carraa isiniif uumametti haalaan fayyadamuu qabdu. Mootummaan namni kamuu deeggarsa jala akka turu osoo hin taane hojjetee akka of jijjiiruuf haala mijeessaa jira. Lammiileen karaa haqa qabeessa ta'een fayyadamuun jiruu fi jireenyi isaanii akka jijjiiramu taasisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa obbo Xiraatuu Bayyanaa marsaa jalqabaan magaalaa Finfinneetti lammiileen 400 fi 15,000 ol fayyadamoo ta'uu ibsanii marsaa lammaffaan ammoo lammiileen 200 fi 16,000 fayyadamoo yoo ta'an isaan keessaa bakka bu'ootni maatii 31 ce'uun eebbifamuu himan. በዛሬው ዕለት በድምቀት የሚመረቁ ተረጅነትን በማሸነፍ ወደ አምራችነት የተሸጋገሩ har'a kan eebbifaman deeggaramuu injifachuun gara oomishtummaatti kanneen ce'anidha. Bara 2014 irraa eegalee hojiilee adda addaa kan akka qulqullina magaalaa, misooma magariisaa, eegumsa naannoo fi qonna magaalaa irratti hirmaachuun 100 fi 7 fayyadamoo ta'aniiru. Bakka bu'oota maatii 31 kana maallaqni deeggarsaa 80 kan kaffalame yoo ta'u, kunis birrii miiliyoona 800 fi miiliyoona 46tti tilmaamama. Obbo Xiraatuun hojii kana keessatti qaamolee deeggarsa taasisanis galateeffataniiru. ከተማ ልማትና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የገንዘብ ሚኒስቴር ላደረጋችሁት ከፍተኛ ድጋፍና ትብብር ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa, ministeera maallaqaa fi baankii addunyaa tumsaa fi gumaacha taasiftaniif maqaa eebbifamtootaan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Dabalataan qaamolee magaalattii keessatti kanneen guyyaatti al tokko nyaachuu hin dandeenye nyaachisan, manneen harka qalleeyyii haaromsan gumaacha namummaa taasiftaniif ulfaadhaan jedha. Yeroo hunda biyyi kan guddattu deeggarsa qaamolee alaan osoo hin taane madda faayinaansii biyya keessaan waan ta'eef jabaannee hojjechuun biyya badhaate dhalootaaf dabarsuu qabna. Marsaan itti aanu amajii 1 bara 2017 eegalee jiraattota magaalattii jireenya gadi aanaa keessa jiraatan 100,000 fi 54,000 sagantaa kanaan fayyadamoo taasisuuf karoorfamu kantiibaa Adaanech ibsaniiru.